nama nagaa Xahabbaa jedhama aanaa gommaa ganda qottaa cuwaati kun akkanatti akka miila koo na polisiin bitamee dhufe waan seef hin beene waan biyyi hin beene nama nagaadha wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naguma? Xahabbaa jedhama. Godina Jimmaa aanaa gommaa ganda qottaa cuwaati. Haalattiin yookiin akkaataattiin badiina irra ga'ee fi yakkisuu kanneessaan natti hojjetame isiniif ibsuudhaafan dhufe akkasii na bira dhaabbattan sagalee naa taatanuu fi akka dhiigni koo lafatti hin banne namoonni hundinuu akka sagalee naa ta'uu fi warri waan kanallee naa gadhiisu sagalee illee naa ta'u akka jiraafillee ifa ta'uudhaaf haalli ittiin jalqabaa kaasee humti kuni narra ga'uu danda'e. Guyyaa 28 tu bari haaraa kun hin dhufin utuu maskaramiin kun ittiin seeni utuu qaaqumeen ittiin seeni guyyaa 28 guyyaa lama hafee jechuudha utuu maskaramiin ittiin seeni maqaan ji'a sanaalee xiqqoosii harka naa dhufuu dhabus dhiifama folchaa jecha guyyaa sa'aatii 10tti polisiin dhufe polisii ramadamaan gandaa dhufe seeratu si barbaadaa naan jedhe tolee jedheetan iyyamaa ta'ee fi bakka taa'ee boqotaa jiru itti dhufee jennaan dhufee gaayyee bakka seeraa deemne naan jennaan toleen jedheeniin saniin booda kanaan booda kottuutii mana kee keessa seenii naan jedhe maayii mana seenna ka'anii uffatas ta'ee waan na barbaachisu kun ofumarraan qaba hin deemnaan jedheen kottuu seenii waan haasofnu qabnaa naan jedhe polisiin kun tole jedheetan dhaqee mana kootti seene jechuudha. Mana kana keessa naa wajjin seenee yeroo dhaqee mana koo kana keessa seenee taa'ee jedhu shanshalata guuranii dhufan. Birata shiboo guuranii dhufan. Maayini polisiin kun ati qaama seeraatii miti. Qaama seeraatiin dhuftee miti bakka seeraatiin nagai adaraa seeraan jedheeni. Adaraa seeraa bakka seeraatiin nagai buufata gandaan yookiin buufata polistaabiyaa buufata polisiitiin nagai adaraa seeraa jennaan seera illee kee akaa'u jedhee na dhiitee na kabalee harka koo akkasitti dhee miila koo akkasitti dhee viidiyoo isaa waraabeen qaba akkasitti na hidhe jechuudha utuu miila isaatti kufee adaraa dhiiga oromummaa adaraa dhiiga namummaa miila isaa dhungadhe utuun akkas jedhu akkasitti na hidhee deeme achi keessa taa'ee yaalii godhe harka kootti baafadhee silkii namoota hundatti dawwalee jimmatti dawwalee aggaarotti dawwalee warra sheeka ta'etti dawwalee hawaasa kaanittis dawwalee lakkoofsa polisii aanaa naa erga lakkoofsa polisii aanaa gommaas haa ta'u godina jimmaas haa ta'u naaf ergaa jedhee utuun achi keessa taa'ee iyyuu nama meeqatti dawwalee hanga finfinneetti jechuudha ijoollee godinyaa na beekanuu itti bilbilataa ture akkasitti ture. Akkasitti miilli koo hidhamee jira hidhaa keessan ture yeroo dhufee jechuudha magariibni ga'ee jedhu tan sa'aatii 10tti hidhamee miila koo kanatti baafachuudhaaf yaale sa'a tokkotti jechuudha sa'a tokkotti halkanirra magariibni salaatamee ka'ee keessaa isin baane sa'uma tokko jechuudha sa'aatii sana dhaladheetuman ka'e yeroo kanatti ofitti baafachuu yaalee jenna rabbumti natti baaseennaan biratni cimaan biratni ulfaataan kan bineensaaf washmaxii bineensaaf kaa'amu fakkaatu natti ba'ee jennaan hulaa biroo kana isa jirrii xawulaa adda addaatiin maagara adda addaatiin natti qollofanii natti jechuudha akkan hin baanee fi waa hunda godhanii jedhanii ofitti baafadheetan bahuudhaa fi yaalii godhe bahee mana namaatti baqachuu seeratti baqachuuf han ba'e harka duwwaan jira wallahi rabbiin koo na beekaa. Amma dubbiin hundaaf iyyuu ifa galeera dhugaa argeera harka duwwaan jira dhaqee yeroon dhaqee barii biroo kanaan ba'ee yeroon gadi ba'ee jedhu obboleessi koo tokko na qabe uleen irra buusee kee uleen biroo kana irra buusee kee na qabe isaa wal gangalchine harkaa ba'e gara dhiyaa kanatti yookiin gara mirgaa kanatti utuu isan sila fiigaa jiru dhiiseetan ini na qabe isarkaa walgangalchine isarkaa bahee isarkaa bahuu koo gammadee yoon akkanas fiigaa jedhu tokko immoo gara bitaa kanaan dhaabataa jira dhokatee dukkana keessa dhaabataa jira yeroon akkas paawuliidhumaan akkas as fiiguu kanuma inni tokkichaan harka koo narraa kute qofan argeera harki koo hadhooyetu machumaanii gajjiraan harka koo narraa buuse harki koo
achumatti narraa bu'e sekoondumanni narra buufatuun achumaan kun harka koo kun narraa bu'e jedhe. Inni sila morma koorra buusuudhaaf anuma ajjeesuudhaaf kunoo hodhamee jira. Kunoo xiqqoo sii dukkana ta'usii kunoo hodhamee jira. Kana narra buusuudhaaf shiboo harka tokkotti natti jira. Shiboo harka tokkotti nan baane shiboo kana ol qabeen fiigaa jiraadhaaf. Ani makkadhee yookiin dahoo harka koo godhadhee naan miti. Rabbuma sababa godhee shiboon isinatti hin baane ittiin morma koo yookiin lubbuu koo hambise. Achumaan gurbaa na nyaattee egaa harka koo natti buuftee egaa jedheettan jedhe. Isuma kana iyyuu yoom dhiise. Achitti morma koorra buusuudhaaf mataa koorra buusuudhaaf amma argadheera harkattii koos qabadheera. Utuu harka qabachuu dhiisee yaalee anuyyuu waan ta'e gochuu garuu an harki koo natti bu'eera jechuun sammuu kootti dhaga'ameera. Naasuun cimaan natti dhaga'ameera. Achitti isa dhaabannu yaalii godhee mataa koorra buusuudhaaf jira jechuudha. Jalaa dabbee hamma mana fayyaa naannofnu hamma ollaatti baqadhee dhaqee ollaatti kufun ta'e. Viidiyoo lammaffaadhaan walitti deebina. Asumaan viidiyoo kana koppii linkii sheerii diitii riipostii gochuun dagatina abbaa sana jajjabeessuudhaaf taagatii ta'inna mana kana foloo godhaa.